addunyaa. Qophii kanaan waamara uumamaa fi taateewwan addunyaatu dhiyaata. Uumama addunyaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo OBN, kun qophii uumamaa addunyaati. Qophii uumamaa addunyaa keenya kan guyyaa har'aatiin waa'ee gammoojjii Ataakamaa isinitti himaa isin faana turtii goona. Haga xumura qophichaatti nu hordofaa isiniin jecha qopheessee dhiyeessaan qophichaa ani Henook Baqqalaati. Gammoojjiin Ataakamaa Ameerikaa Kibbaa qarqara Chiilii kaaba dhiyaatti argama. Ataakamaan naannolee gammoojjii addunyaa irratti argaman keessaa gogiinsa cimaa ta'e qabaachuudhaan beekama. Akka barreeffamoonni tokko tokko jedhanitti yoo ta'e, gammoojjiin Ataakamaa sulula du'aa Kaalifoorniyaatti argamurra dachaa 50 caalaa gogiinsa kan qabudha. Garuu wanti nama dinqisiisu gammoojjiin Ataakamaa addunyaa irraa qaama bishaanii isa guddaa kan ta'e qarqara galaanaa Paasifikitti kan argamu ta'uusaati. Osoo amma asii kaatanii naannoo gammoojjii Ataakamaa dhaqxanii tarii addunyaa kanarra hin jiramoo pilaaneetii biraa gubbaan jiraa jettanii akka of gaafattan homaa shakkiin qabu. Maaliif yoo jettan gammoojjiin Ataakamaa gammoojjiiwwan addunyaa irratti argaman kamiyyuu caalaa lafa goggogaa irra jiraachuudhaaf baay'ee ulfaataa ta'edha. Naannoon gammoojjii Ataakamaa harki caalaan isaa dhagaa fi kattaadhaan kan haguugamedha. Naannoon gammoojjii Ataakamaa hangi xiqqaan tokko ammoo waan jireenya lubbu qabeeyyiitiif mijatus inuma fakkaata. Naannoon kunis magaalaa Saan Peedroo keessatti kan argamudha. Gammoojjiin Ataakamaa lafa ol ka'aa sirrii qixa bishaan galaanaatii ol meetira 610 dheeratu gubbaatti argama. Bal'inni naannoo gammoojjii Ataakamaa iskuweer kiiloomeetirii 1,000 fi 5,000 ni ga'a jedhamee tilmaamama. Kunis daangaa Peeruu irraa kaasee kallattii kibbaatiin hanga Laaseerinaatti gad dheerata. Kaabaa gara kibbaatti dheerinni naannoo gammoojjii Ataakamaa kiiloomeetira 1,600 ni ga'a. Dalgatti ammoo bal'inni isaa hanga kiiloomeetira 1,000 ni ga'a jedhamee tilmaamama. Gaarreen naannawaa gammoojjii Ataakamaatti argaman sirrii bishaan galaanaatii ol meetira 500 hanga meetira 100 ol dheeratu. Gammoojjiin Ataakamaa biyyoo ashaboodhaan wal makateen kan uwwifamedha. Gaarreen isaa gubbaatti darbee darbee cirrachi ni argama. Akka qorattoonni jedhanitti ammoo biyyoon naannawaa gammoojjii Ataakamaatti argamuu fi biyyoon pilaaneetii Maarsi jedhamtu gubbaatti argamu wal fakkeenya kan qabanidha. Biyyoon naannawaa gammoojjii Ataakamaatti argamu ruqoolee kaarboonii fi naayitiroojiinii baay'ee xiqqaa ta'e of keessaa waan qabuuf guddina biqilootaatiif mijataa miti. Haa ta'u malee naannoon gammoojjii Ataakamaa kuufama soodiyem naayitireetii guddaa ta'e akka qabu ragaaleen ni mul'isu. Akkasumas kuufamni koopperii guddaan naannawaa gammoojjii Ataakamaa kanatti ni argama. Kanarraa kan ka'es naannoon gammoojjii Ataakamaa naannawaa albuudni irraa qotamu isa guddaa ta'ee tajaajilaa jira. Gammoojjiin Ataakamaa haalli tempireechara isaa yoo ilaalamu baay'ee qorra. Akka ragaaleen mul'isanitti tempireechariin naannawaa gammoojjii Ataakamaa digirii seentigireedii 0 irraa kaasee hanga digirii seentigireedii 25 ni ga'a. Roobni ammoo gonkumaa naannoo gammoojjii Ataakamaatti hin yaadamu. Akka qorattoonni jedhanitti waggoota 400 caalaaf gammoojjii Ataakamaatti
roobni lafa ga'ee hin beeku. Rooba guddaa miti xabiin roobaa lafa buutee hin beektu. Garuu kunis ta'us naannoon gammoojjii Atakaamaa lafa ol ka'aa irratti waan argamuuf qilleensa jiidhaa dhabee hin beeku. Qilleensi diilallaan bosona Amaazoon irraa ka'ee bubbisus gammoojjii Atakaamaa keessa qaxxaamuree darbuun isaa tempireecharii naannawaa gammoojjii kanaa irratti dhiibbaa uumuun isaa hin oolamne. Haa ta'u malee bitootessa 24 hanga bitootessa 26 bara 2015 gidduutti gammoojjii Atakaamaatti rooba cimaatu roobee lolaadhaan dachii balleesse. Biqilootaa fi lubbu qabeeyyiin gammoojjii Atakaamaa keessatti argaman baay'ee muraasa. Biqiloota gosa 2 fi 3 caalletu bakka muraasatti argama. Darbee darbee micireewwan garaagaraa arguunis waan baratameedha. Naannoon Lomaa jedhamu kan gammoojjii Atakaamaa keessatti argamu naannawaa jiidha qabu ta'uu isaatiin hawwata tuuristootaa ta'ee tajaajilaa jira. Bineensota gammoojjii Atakaamaa keessatti argaman keessaa ammoo bineensi hantuuta gurguddaa fakkaatu kan opposum jedhamu beekamaadha. Simbirrooleen garaagaraas gammoojjii Atakaamaa keessa ni jiraatu. Fakkeenyaaf gosoota simbiraa siigalsii fi peelikaansi jedhaman eeruun ni danda'ama. Magaalaan guddittiin naannawaa gammoojjii Atakaamaatti argamtu Saan Peedroo jedhamti. Akka ragaaleen mul'isanitti yoo ta'e Saan Peedroon magaalaa calaqqee aadaa gosa hedduu of keessaa qabduudha. Jiraattonni magaalaa Saan Peedroo baay'een isaanii qurxummii kiyyeessuudhaan jiraatu. Akkasumas ogummaa zambiila tolchuu fi supheewwan dha'us ni qabu. Ogummaa hojii sibiilaas ni qabu. Jiraattonni magaalaa Saan Peedroo har'a jireenya qaroome jiraatu. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa qophii uumamaa addunyaa kan guyyaa har'aatiin waa'ee gammoojjii Atakaamaa isinitti himaa isin faana turtii gochaa turreerra. Qophicha qopheessuun kanan isin biraan ga'aa ture ani Enook Baqqalaati. Kan gulaale ammoo Abdusalaam Mahammadiidha. Torban qophii biroon hanga walitti deebinutti torbeen nagaa isiniif haa ta'u. Uumama addunyaa. Qophii kanaan Waamara uumamaa fi taateewwan addunyaatu dhiyaata. Uumama addunyaa.